أنا سيفاني دا سيفاني عنده برضو اركبي أرمي ويه أدوكو كم نجاكيتي أوكو ويا تاتي أجيبو كوتي أجيبو مالي أرمي كود إفما ومن قدون دبي حتى كل لباس وندندين أرمي سينا سون دندو أنتف يودن دي سيادة كرفن في الناف كنت مباركين بل وقالوا في هذه الرقابة بالبيل كوتو فميتي كرمان بوا بكما كيت الرمالو ناكن نادين تتبديبوكو إفما أرمي يعني اللي بقى وانا ستي مدبين تنسيف دوالو دي سيو وانا الرجل بيتا أما ummata baay'ee keessan jira danda'een asa waan ta'eef karaa finfinneetti anaa dhufuu dandeessaa anaaf jedhiiti kottu. Ishisiibuuki yana jiraatu mana sagalee keedha geessibuuku ati naa jiraatu fayyaanaa ta'e bakkuma addaan lama naa taate ibuukiyya. Amiin armeeko adaraa hin hafiniiti hadha karaa finfinnee kottu bilbila siif dawwala waan jiru kanaaf obsaa qunnamtaan mana obsaatti akka dhuftu si barbaada. Halo finfinne rubun nande sanu ya Timi mana jirtu isheen iddoo biraa jirti mubee cufi mootii kana cufi waan asiin jedheef hin jira. Yaa akkasi galatoom. Anis bilbiluu fi nan danda'a deessiseefu nan bilbilaaf. Okay, bilbili. Yoo carraa argattee Mubaarak wajjin dubbatte akka masara dhaabaa wajjin wal quunnamutti. tole kana sinin bilbila shi akka jedhani opereeshinii ta'etanii madaadha yoo rabbi jedhe farda kadhadheetanii hadhaa borri qeedha kee achi siqee bulee baadiyyaadha sanyoo wiixata isin bira gaa jedhan hin cinqinu. Amma dhaggeeffadhaa uummanni keenya warra jirtan sheer godhaa nama kana fidaa birrii reenfa shamarran biyya arabaa uffatni isaanii irratti baay'ee xuraahee jirataniyyuu qaban as fidee ofii koorraa dhiqee maal jedhee hangomna koo godheen gara biyyaatti deebiseen jechaadha. Tiraanspoortii isaanii kennee fi makiinaa kootiin fidee haadha qabbanee dhagaa jirtanii miti. Nan dhagaa. Imimmaan isaanii waan hin godhuuf dhabee waliin boohee waajjira poolisii sanas waliin geessine siifanii fi hawwineet baay'ee akka isaan gargaaraa turan. Isaanitti akka obsaa turan kaasanii isaanis karaa sooshaal miidiyaatiin baay'ee arraffamaa akka turan sababa kanaan wal qabatee isaanittis akka dhagahame isaaniif maaf na jalaa arraffamuu na gargaaraa turanii na yaalchisaa turanii jechaa turanii so waan intala kanaa akkasumatti hafee maallaqa sana deebisaafi jennaan maaltu si galchee arrabni iyyuu dhufee namoota naa wal lolan qindeessanii tiktaak irratti fiduu qabanii namicha FIB sanfaa wantoota garaagaraa gochaa turanii. Gidduutti anis na dhukkubee hospitaalaan ture guyyaa 10 oliif hospitaalaan ture dhimma sana tola hordofaa jiru haala sanaan gidduutti jalaa badee itti deebi'uu hin dandeenye jechaadhaanis. So maallaqi suni tokko obsaaf kennanii tokko immoo mucaa tokkoof kennanii tokko immoo namoota garaagaraaf dabarsanii intalli ammayyuu argachuu hin dandeenyaani akkaawuntii sana biyya alaatti karaa hin taane sababa garaagaraati walitti qabuun yakka akka ta'ee beekamaadha. Garuu maal naan jedhe roobalee. Masii maallaqni kennu. Warra seeraa wayi siifan. Maal jechaa ture inni maatii koo na jalaa doorsisaa jirti. Maatiin qabu baay'ee intallis maatii isaa miti akka tasaa nama waa'ee isaa baay'ee qoradheera. Maatii na jalaa doorsisaa jirti maalii na jalaa gochaa jirti jedhee ani maallaqa akkaawuntii sana gaafan qoradhu akkaawuntii intalli sabbata jiraatti. Baandii isaa ijoollee sabbata wajjin hojjetti maaf akkas gootennaan akkas naan jedhanii deeggarsaaf jennaaniin kenneefi. Maallaqi isaan natti ergan immoo ebaluuf kana kenni kan jedhan natti erganii jira jettee na ergiteerti wantoota isaan jedhaniin. Faayinaalii maallaqi suni hin kenninu jedhaa jedhee namoota qindeessee
obsaas dabalatee mucaa tokkos dabalatee anis dhukkubsadheen jira kaansarii maalii ta'ee jira jennaan maqaa intala duuti sanaan maallaqi walitti qabame maatii kanaaf kennamuu qaba maallaqni gale jedhames maallaqa akkaawuntii isaan irratti wanti gale hin jiru maatiin kun warra fira qabanii miti warra barumsa qabanii miti baay'ee nama gaddisiisa akkanatti taphatanii jechaadha oromoonnaa sababa isaaniitiin anis ibidda baay'ee tuttuqee akkuma isin jedhe haalli jireenyaas hojiin keessa biizii na godhaatti fufee maarra akka gahe hubachuu hin dandeenye ammas garuu isaanis dhufanii qorannoon intala isaanii maarra akka gahee gama poolisiiti maarra akka gahee gaafachuu hin dandeenya gama maallaqaatiin immoo akkaataa isin kanaan dura nama maallaqa namaa nyaate deebisuu dandeessan sanaan itti deemuu keessaniif baay'ee gammachuu qaba kana isin jechuu barbaadanii galatooma. Galatoomi. Masiiko edaanuudha inni tiktookii irratti arrafamaarte suuraa gurbaatiin maxxansa sagalee isaa banuufani waan ta'eef. Edaanuun tiktookii irratti arrafamaa turte akkuma kooti hattuu maal jedhamte arrafamaa turte wal ijaaranii sababii kanaatidha. Akkasii namni sagalee namaa ta'u Oromoo hin arrafama. Amma kooppilintii yoo gootan malee baariyaaliin ganna jalaa bu'aa. Warri giiftii qabdan immoo hertii tokko tokko kenna. Amma sagalee isaa waan inni jedhe. Eelaa. Wai Oromoo dhaggeeffadhaa isinis masiisifan ergaa dhaggeeffattu amma Oromoo wajjin dhaggeeffadhaa. Masiitti ergi masiin naaf ergitu sagalee isaa. Ishi qoy. Ilaala guyyaa Hacaaluu Hundeessaa waan nama dhibu hattoonni danuun sagaleen jaraa kan na bira jiru kana saalfadhe gadi baasu kan ijoollee durbaallee gowwomsan guyyaa Hacaaluu Hundeessaa naaf kennuudhaan kaka tubbo. Warra Hacaaluu nyaachisuu keessaa qooda qabu jedhu kun malee utuu namummaa qabaatanii kijibaan guyyaa Hacaaluu nafa Hacaaluu isatti beektu dhagaa. Guyyaa Hacaaluu Hundeessaa naaf haa kennu qarshiin keessan akkuma jirutti jira waan itti baasne hin jira dhimmuma waan kanaatiif waan itti baasnetu jira isa immoo siifanis hin beekti darraseenyiinis hin jira. Maaliif akka baasne iskiriishaat godhee teechisee jira takka takkaan qarshiin keessa waan tokko hin qabne jechaadha. Yeroo ammaa 315 jira akkaawuntii. Hayyee masii sagalecha amman si ergutti akkanaa jettuuni yoo dhagaa jiraatte gurra manatti ati dhageessette waan ta'eef yoo siin hin dhageenye irra deebi'aafi. Guyyaa Hacaaluu Hundeessaa naaf kennu maallaqni keessan akkaawunticharra birrii 315 jira. Guutuu isaa sinii dhufaa. Jedhe akkaawuntichi maqaan siitii waan ta'eef innis mormuu hin danda'u isinis mormuu hin dandeessu feetu gubduu feetu nyaadhu jedhuuni obboleettiin keenya kun maallaqa kana nuu dhiyeessiti moo hin dhiyeessitu yoo ta'e nuu hamburganama bakka seeraan jira haadha gahudhe ragaan qabuun walitti deemna. Kana walagaa qulurra maallaqicha qabdee irraa fuutu kunoo 315 akkaawuntii irra jira jedhee kakateera sagalecha erga kaleessa immoo dhufee mas dhaggeeffadhu. Amni dubartii gatii siin taate namoota kaan sarii dhukkufataniif kan kenneen hin baasu. Haadha qabbanee fudhata. Ijoolleen gaafa sana gargaaran yoo namoota kaan sarii dhukkufatanii kennaa malee haati qabbanee maallaqa maqaa mucaasitii walitti qabame isiidhaan kenninuu jedhanii mirga qabu ijoolleen. Ijoolleen hin jenne hin jettus immoo keessan jiru miti guruppicha keessaan nam tokko hin jedhu akkana maallaqni maqaa qabbaneetii walitti qabame haadha qabbaneetii kennamuu qabas. Dhugaa dubbannee bakka deemulla. Abbaa barbaade ta'a fedhu mootummaa biyya bulchaa jiru maan ta'e. Maallaqa ijoollee biyya arabaa walitti qabatte ijoollee warri gaafa sana maallaqa buuftan maallaqichi haadhaa kennamu moo nama kaan sarii qabuu fi nama dhukkufateef kenname yoo jedhame hin fudhattu dubbiin kun ni taati warri gurubbii keessa jirtan ni taatiire dubbiin kun. Kanaafanii bakka argetti maallaqan kenninaa jennaan nan nageessan. Nageessanii bakka argetti maallaqa calluma jettanii hin kenninaa jennaan kennitanii boodiiltanii jechuudha. Nama rakkataa akkamiin naan dhufinne gaaf tokko yoo akkatti nyaatamne jettanii isa bakka biraatti mattu. Siluma birrii asitti walitti qabamuu qaba. Haadha irratti walitti qabamuu qaba. Kunoo haqa mucaa keenyaatti hin barbaaduudhaan akkaawuntii haadhaaf abbaa bannee jira miti maa. Kana boleettii keenya kunoo amma an barbaadaa jiru. An karaan deemaadha birriin baasee dhufe. Birrii amma nasitti baasee obboleessi kaleessa dubbate. Birrii meeqan baasaan of hirkaa iyyi malee an birrii isin gargaartan irraa iyyi miti. Gargaaruuf an dhufe waan ta'eef. Akkamitti
haadha lubbuun jirtu abbaa lubbuun jiru maatii obbolaatu qabdu jarri kun itti gaafatamummaa fudhatanii guuran tokko erga guuran immoo kottaan urkaa fuudhaa maal jechuudha namni amanee sitti kenne miti hin saalfattu hirameera see hin fudhannu hirameera see jedhu hin hiramnee jennee dura dhaabanna irraa afee jenna maallaqa isaa ire silaafis immoo birrii 325 birrii 25 namaa kennee 325 kenneen hin taatu fedhi risiitii ittiin gargaarte. Elaa bakka koo umuru mallaa kana gashii warra birrii kennanidha. Ijoolleen nu gashaa jedhaaru. Nan bu'aan. Meerree inni boo jala. Rakkoon qabu nuti warri intanii jenne jalaa gabbuunaati haadha dhimmaatti taa'ee. Nee ani amma hawwineet bakka koo hin jirti ani mucaasa biyyillee hin qaba. Sa'aatii na barbaaddannu. Hawwineetiin asirraan buusin mubaarak. Buutee teessa hawwineetti sila buutee bar. Khalid booddee si deebisa. Monteessa. Kale. Yoo jiraatte sagalee kee dhageenya taa'e. Yoo hin jiraanne bu'in irra. Warri maallaqa gaafa sana buuftan kottaa. Yaa warri maallaqa buusanaa seenan. Ijoollee maallaqa buuste qofa asirra gashii. Yaallaashicha. Torba barreeffadhaa. Siifu sin deebisa galatoon. Khalid sin deebisa galatoon. Sagalee ijoollee dhageenya waraabbanna. Yaadannoo sileenan deebisa. Alfiyya sileenan deebisa. Nagaasa sileenan deebisa. Dhiifama. Ofiin boontu maallaqa buuftee taati. Ofiin boontuun isin buusne buusin. Hin buufne taanaan buutetti. Warra maallaqa buusin sin barbaada. Artistii duuba. Rasiitni keessan hundi keessan hunda bira jira namni kamiyyuu rasiita sobee fiduu hin danda'u yaadinaa jiru. Nuti qabadhate nurraa amma. Warra maallaqa kenne. Warra maallaqa kenne. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ati warra maallaqa kenne? Mube nan ta'a qola tokko seenaa saayi. Naannaa sayin? 3,000. Kuma sadii. Deebiin kennitu taanaan bariima kennitu 3,000 taa'ii nuti qabadhu. 3,000. Immoo maallaqa kenne taati. Kennira mube. Waa mube 3,000. Nuti qabadhaa gaaffii kooti deebiinaan nuti qabannarra hin haasayini. Hayi. Namni isaa maalitti maalii dhagaa gaaffiidhaan fasa olsi galche. Immoo bariima kenniti. Ani yeroo sana akkuma shanii kennine lama taanetti giruuppii irratti nu hidhaniiti. Hiriyaa kee hojii mana tokko hojjennu kennee ganama isaa immoo nutti kaan. Haadha arrabsutti kaanaan inni keessaa bahe garuu birrii kenneera waraqannis jira reessiitiin ammoo haadhatu hattuudha birrii jaalatti siisaa mana naan keessaa bahe. Nuti qabadhu. Hawwineet biricha keessaa qabdaa? Mubaarak. Birrii meeqa keessaa qabda? 15,000. Nuti qabadhu. Sabboontuu biricha keessaa qabdaa? Sabboontuu biricha keessaa qabdaa? Buusii buusteettaa? Birrii meeqa? Galatoon. Badrii biricha keessaa qabdaa? Yeroo lamaan galchee yoo Birrii meeqa walumatti? 12,000 wayita na fakkaate garuu. 10,000. Hawwineetiin beekti. Ayyee nama tokko naa dabala. Nama yaadannee jedhu kana nuu galchi mube. Mi'ootii qabadhaa nam tokko naa seenaa. Sinaan biricha gargaarteettaa? 10,000. Mube. 10,000. Ayyee. Akkana naa godhaa qaba. Sheer godhaa ijoollee walii sheer godhaa. Waan isin gaafadha. Uummata Oromoo irratti. Maallaqa keessanii maqaa du'aa obboleettii keenyaa ofittiin walitti qabdanii karaatti hafee jira. Wanni godhame hin jiru. Maallaqichi lafa jira. Amaanaadha waan ta'eef. Maallaqichi kun rakkataa Oromoo kan biraatti na gargaaru moo harmee isiitii haa kennamu yookiin irraa kaasaa dubbadhaa. Gaaffii deebii gabaabaa. Mube harmee isiitiif haa kennamu. Atoo immoo. Haadhuma ishiitiif haa kennamu jedhee duras akkasumatti jenneyyuu kan kennines immoo haadhaa fi kan kaan immoo hin gargaarre inni dura yoo ligallee. Haadhaa fi haa kennamu. Sabboontu atoo.
Sabboontu birriin ati buufte suni hojiirra noolle. Eenyuuf kennamu? Haadhaa kennamu rakkataa Oromoo kan biraatti kennamu. Thank you. Badri haa ta'u. Harmee qabbaneetiif haa kennamu. Sinaan keessaa qabdaa birrii keessaa? Eeyyan. Eenyuuf kennamu? Harmee ishiif haa kennamu duras jechama turre. Sagalee keessa waraabbadhaa. Viidiyoo yeroo hojjedhu achirratti gadhiisaa. Namoota muraasa illee si fayyoo danda'ame guruppicha yoo qabaatte yoo kakaa. Guruppii sana keessa na dabalaa. Sagalee ijoollee achi keessatti waraabbadheen uummataa dhiyeessaa. Kan mirga qabu jala malee abbaan barbaade gadi ba'ee utaalee intinaan jedhu. Okay. Amma waraabaan jira sagalee keessan gatii ta'eef. Artistii Tufaa dhiifama godhuu godhiitii yaadannee nu gashii keessa jirti booda ol deebita. Yaadannee nama guddoo nama Jarman keessa jirti. Maallaqa ishiteedha. Yaadannee erga. Gaaffii koo gabaabaadhaaf deebii gabaabaan barbaada gaasaa dheeraa hinaa seenaa. Akkana ta'e hin jeena gaaffii gabaabaa naa kennaa sagalee keessa waraabbadheen viidiyoo ittiin hojjedhaadha. Uummanni Oromoo Jarmanii keessa jiru nuufa dhaga'u jara Abduu Qaadis Oromoota Jarman keessa jiran sin qunnamna. Viidiyoochi sheer olii gootu. Please gruupii keessatti share godha. Gruupii keessatti share nu godha. Sagalee waraabaa jira mi'ootii qabadhaa maqaa keessa waan waliin naa seenaa yeroo maqaa keessa waan immoo gaaffii kootiif deebii malee waa biraa naa seenaa. Dhagaan jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee maallaqa obboleettii keenya qabbannee reefisii akkatti ilaalamu.